as keessa ni dhufna. Asirratti bakka kanarratti Pixellab jennee ni barreessina. Haala kanaan yoo barreessine nuuf baha. Isin amma waan buufattanii hin qabneef asirratti bifa kanaan yoo Pixellab jettanii barreessitan haala kanaan isiniif baha. Originaalli isaa isa kana. Haala kana asirratti ni dhuftanii ani buufadhee qaba waan ta'eef open jedha. Isin ammoo install gootanii banattanii open irratti yoo jedhe haala kanaan naaf banama. Open ni jedha. Haala kanaan isiniif banama. Yoo isin bantan Pixellabin haala kanaan isiniif banama. Appiin kun original isaa description YouTube kiyyaa jalas isinii kaha. Achi gattuxanii ni buufattanii Play Store irraa dhattanii buufachuu dandeessanii. Warri karaa Play Store kanaan hin buufannellee description YouTube jala jira waan ta'eef achirraa buufachuu dandeessu. Amma bakka kanarratti okay jennee irra balleessina. As jalatti maaltu jira? Fuula kanaan sirreessina. Bifa barbaanne kanarratti isa barbaanne irratti deeffachuu dandeenya. Bifa hedduutu as jala jira waan ta'eef bakka kanarra dhodhoofnee ni deebisna. Bu'aan Pixellab maali yoo ka jettan taate Pixellabin faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa baanarii YouTube keenna, thumbnail akkasuma loogoo dhaabbata garaagaraa ittiin hojjechuu dandeenya. Akkasumas maqaa kennallee bifa bareedaadhaan ittiin hojjechuudhaaf nu gargaara waan ta'eef aappii kana seeraan barachuun hedduu bu'aa qaba waan ta'eef hedduu nu gargaara. Amma har'a wanti nuti barannu fuula guddaa kana bifa aappiin nuti barbaannu irratti akka nuuf hojjetu suuraan kenna. Fuula guddaa kana diqqeessinee baanarii YouTube dalaguudhaaf saayizii qaba. Akkasumas fuulli guddaan kun wanti nuti amma bakka kanarratti wanti guddaan nuti barannu suura haala kanaan nuuf guddatee dhufe kana maal goona baanarii dalaguudhaaf saayizii qaba. Akkasumas thumbnail YouTube keenyas dalaguudhaaf saayizii qaba. Yoom akkanumaan cadhifnee kaasirratti maqaa keenya yookaan loogoo keenya kan barreessinu taate dhaqee baanarii fi thumbnail irratti taa'uu nuuf hin danda'u waan ta'eef saayizii isaa beekuun dirqama. Akkasumas TikTok illee yoo barbaanne saayizii TikTok beeknee irratti sirreeffachuudhaaf nu gargaara. Akkasumas kan Facebookinis saayizii qaba. Saayizii isaa kana beekuudhaaf dirqama wanti nuti barachuu qabnu isteeppii dura saayizii sirreeffachuu qabna. Amma maal goona bakka inni isin agarsiisu kana seeraan faana buutanii hordofuu qabdanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhumaan qabna isin irratti haa jiraatu isiniin jecha. Alhamdulillah faaruu rabbii anis nagaha isinirraa badee ture barattoota kee dhiifama narraa ta'a isiniin jecha. Ammaaf barnoota kiyya itti fufaa nafaana turaan affeerraa kooti. Amma maal goona bakka kanarratti tuqaalee sadiin harka mirgaa gubbaarra jiru kana ni agartan jedhee yaada. Yeroo bantan tuqaa sadiitu jira harka mirgaa gubbaa irra mallattoo sadiin kana al tokko gattuxanii haala kanaan isiniif baasa. Use image from gallery jedha. Bakka kanarratti suuraa isin gallery keessan irraa qabdan fidachuudhaaf isin gargaara. Yoo isin okay irratti al tokkoof gootan kallattimaan gara image keessanii isin baasa. Achirraa suuraa barbaadan fidachuu ni dandeessu. Amma lammaffaarra kan jiru full screen jedha. Wanta asirra fiddan kana full screen gochuu dandeettanii. Ammoo sadaffaarra kan jiru use image from camera dha. Suuraa of kaasuu yoo barbaadan yookiin wanta garagaraa suuraa kaasuu barbaadan asuma irratti gattuxanii from camera kan jedhu kana qaxxitaa yookaan qajeelaan fuula suuraa kaasu garas isin geessa waan ta'eef suuraa kaastanii asirratti fidachuu ni dandeessu. Amma exportii image dha. Exportii yookaan save godhu waan asirratti wanti gootan kana asirratti edit yookaan tolchitan gara image keessaniitti save godhachuudhaaf isin gargaara. Inni kun ammoo bakka nuti barumsi nuti har'a deemnuuf inni guddaan image size dha. Image size bakka jettu kanarratti wanti guddaan as jira waan ta'eef haalaan irratti xiyyeeffadha isiniin jechuu barbaada. Al tokkoof okay irratti ni goona. Size bakka kanarratti haala kanaan fuula kana nu baasa. Customiin ratioon haala kanaan nuuf baha. Kun amma ratio biraatish ratio nu deemnuu fi thumbnail YouTube keenyaa tolchuudhaaf bakka kanarratti ni dhoofna. Maal goona amma asirratti 2500 fi 60 ni barreessina. Gama kanarratti gama
mirgaa irratti isa jiru kana haala kanaan irratti dhoofne handhee 1140 yoo nu barreessine gubbaa kanarratti maal nuu fida 16 nuu fidee jira. Okay irratti ni goona. Okay irratti yoo nu goone fuulli dura guddaa ture sun haala kanaan gad xiqqaatee bifa taambineelii yuutuubii kennaa irratti galuu danda'uun haala kanaan naaf baasee jira. Haala kanaan nu gargaara. Saayiziin amma ka taambineelii haga ammaatitti wanti nu tolchine kun saayizii taambineelii yuutuuba kennaaf yoo barbaanne haala kanaan tolchina. Barreeffama ammoo booda barreessina. Asirratti new next ka jedhu kana inni jira. Barreeffamni kun maal goonee handhaa al tokkoof okay irratti yoo goone haala kanaan nuuf baasa. Harka bitaa irra mallattoon diileetii hin jirti. Okay irratti ni goona. Haala kanaan yoo inni isiniif baase as biratti okay ni jettanii new text ka jedhu sun haala kanaan irraa qulqulleessine bifa kanaan kaa'annee jirra. Asirratti ammoo haga ammaatitti bu'aa barreessuun eegallee isa kana jijjiiruudhaaf adii kan ture kana jijjiiruudhaaf maal goona gara jalaa kanarratti gabbuuna mallattoo A kana ni tuqna. Asirratti yoo tuqne haala kanaan nuuf baasa. Mallattoo tekstii kana ni tuqna. As bira ni dhufna. Mallattoo qalamaa kana bira ni dhufna. Al tokkoof okay irratti ni goona. As bira nuu baasa. Mallattoo qalamaa kana ni tuqna. Mallattoo qalamaa kana ni tuqna. Tekstiin haala kanaan nuuf baha. Barreessuu dandeenya waan barbaanne. Anama mee haa barreessu editingii barreessee jira amma. Haala kanaan erga barreessee booda maal godha as jala ni gad dhufa. Bakka kanarratti style bakka jedhu innis jira. Browserii kana bira ni dhufa as bira. Haala kana nama istaayilii barreeffamichaa jijjiiruu ni danda'a. Istaayilii hedduutu jira waan ta'eef istaayilii barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Haala kanaan as biratti ni deebina. Al tokkoof taataa mallattoo jedhu kana irratti ni tuqxanii al tokkoof ni tuqxan maal goona saayizii barreeffama kanaa as guddifachuudhaaf haala kanaan as finnee barreeffama kana guddisuudhaaf haala kanaan nu gargaara. Maal goona amma bakka kanarratti raayitii kanarratti seef ni goona. Haala kanaan nu gargaara. Irratti qajeelfachuu dandeenya. Kutaa lammaffaa keessatti akkaataa barreeffama keenya itti jijjiiruu dandeenyu isin agarsiisa. Haala kana nama fakkeenyaaf edit ka jedhu kana barreessaa tolchee jira. Saayizii isaa haala kanaan akkaataa foontii isaallee itti jijjiiran kutaa itti aanu keessatti waliin barumsa bal'aa qabadhee isinii dhufa waan ta'eef hanga kana yoo hubattan barnoota itti aanu keessatti haalaan isiniif gala waan ta'eef asumaan namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii laayikii naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jechaa hamma walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaan affeerraa kiyya.